Caamsaa 26 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya odeessi buunee Turkii yeroo kana simbiraa geenya. Jibuutiin godaantota Itoophiyaa 200 ol gara biyyaatti deebisuun dhaga'ame. Godaantonni Itoophiyaa 200 ol ta'an Jibuutii irraa gara Itoophiyaatti deebifamaa jiraachuu imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu beeksise. Imbaasichi akka himetti dhaabbata godaantota idil addunyaa yookaan IOM waliin ta'uun baaburaan gara Itoophiyaatti kan deebise. Godaantota al-idilee jechuun gara biyyattiitti deebisuus ibseera. Lammiileen Itoophiyaa jireenya fooyya'aa qabu barbaacha gara biyyoota giddugala bahaa deemuu barbaadan Jibuutii keessa qaxxaamuru. Haa ta'u malee beela, dheebuu fi dhibee garaagaraaf akkasumas faddaaltota waliin dha'an harkatti lubbuun isaanii darba. Oduu taanuun gareen finciltoota Sudaan RSF jedhaman kaaba Daarfuritti haleellaa dirooniin namoota nagaa ajjeesuun dhaga'ame. Haleellaa diroonii finciltoota Sudaan RSF kaaba Daarfur keessatti raawwate jedhameen namootni nagaa 21 ol ajjeefamuun himame. Haleellaa diroonii gabaa magaalaawwan kaaba Daarfur kanneen akka Altiinaa fi Kornenooy irratti xiyyeeffateen yoo xiqqaate namoonni nagaa 21 ajjeefamanii kanneen biroon 10 olitti lakkaa'aman madaa'uu isaanii maddeen naannichaa wabeeffachuun Sudaan Tiriibuuntu gabaase. Sudaan Tiriibuun maddeen naannichaa wabeeffachuun akka himetti haleellaan diroonii RSF wiixata caamsaa 25 gabaa Kornenooy irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni nagaa 5 ajjeefamanii kanneen biroon 4 ammoo madaa'uun himame. Akkasumas haleellaa sanaan manneen daldalaa 10 ol ta'an barbadaa'aniiru. Haleellaan sun dilbata darbe gabaa magaalaa daangaa Chaadiitti dhiyaattu Altiinaa irratti haleellaa wal fakkaataa raawwatame hordofee kan raawwatame yoo ta'u akka gabaasni jiraattota naannicharraa argame agarsiisutti yoo xiqqaate namoonni nagaa 14 ajjeefamaniiru. Haleellaawwan sun kan raawwataman waraana hammaataa finciltoota RSF fi humna waraanaa Sudaan SAF gidduutti Daarfur keessatti geggeeffamaa jiru gidduuttidha. RSF duula bal'aa buufataawwan waraanaa kaaba Daarfur keessatti hafan kanneen akka Altiinaa, Ombaaroo fi Kornenooy to'achuuf xiyyeeffatee galee jira. Gabaasicha akka eeretti humna RSF yoo bitootessaa keessa gara Altiinaatti dhiibbachuun kan seenan yoo ta'u boodarra waraana mootummaa fi gareewwan hidhatan kanneen biroon ofirra deebifamaniiru. Haleellaa diroonii dhiyoo kana raawwatame sun warra RSF Saraf Omraa, Keeb Kabiyaa, El Jaaniyaanaa fi Kulbus keessatti kuusaa waraanaa bal'aa gochaa jiru jedhuun wal raawwateera. Sunis daangaa Chaad irratti duula lafoo haaraa uumuu danda'a jedhamee sodaa uumeera. Altiinaan gidduu gala daldalaa fi gargaarsa namoomaa Daarfurii fi lixa Chaad walitti hidhu daldalaaf baay'ee murteessaa ta'uu isheen ilaalama. Xumura irratti biyyootni Arabaa Somaaliilaand Yerusaalemitti imbaasii banuun mormii kaase. Biyyoota Arabaa 16 ta'anii ibsa baasaniin Somaaliilaand Yerusaalemitti imbaasii akka bantu beeksisuu ishee balaaleffataniiru. Ibsi ministeera haajaalaa biyyoota sunneenii ba'ee fi ministeera haajaalaa Kaataariin maxxanfame tarkaanfiin sun seera idil addunyaa kan faallessu ta'uu beeksise. Ibsicha akka jedhutti seeraa fi qajeelfamoota idil addunyaa ifatti kan sarbee fi seenaa Yerusaalem seeraan ala qabamte kan cabsudha jedhan. Ibsichi biyyoonni sunneen tarkaanfii gartokkeedhaan taasifamu akkasii akka balaaleffatan himaniiru. Yerusaalem seeraan ala qabamuu ishee dhimma dhugoomsuu fi dhaabota seera biyyoota gamtoomaniif seera idil addunyaa cabsaniif kan wabii kennudha jedhan. Itti dabaluunis Yerusaalem bara 1967 seeraan ala daangaa Faalistiin jala fudhatamtee jirti. Haala sana jijjiiruuf yaaluun fudhatama hin qabu jedha ibsichi. Biyyoonni sunneen tokkummaa, walabummaa fi eegamuu daangaa Somaaliyaaf deeggarsa guutuu akka qaban ibsaniiru. Tarkaanfii baaqee walabummaa Somaaliyaaf dhimma hin kennine akka hin fudhanne ibsaniiru. Biyyoonni ibsa sana keessatti eeraman Qaataar, Masir, Saawud Arabiyaa, Joordaan, Turki, Paakistaan, Indooneeziyaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Faalistiin, Oomaan, Sudaan, Mauritaniyaa, Aljeeriyaa, Yemanii fi Libaanos fa'adha.